Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Gorsaan olaanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Jireenyaa Guddataa akeekni haasaa obbo Shimallis Abdiisaa dhugaa miti kijiba jechuun miidiyaaleef yaada kennan. Maaliif dhugaa miti jettan yoo naan jette jara kana har'a beekna miti akkaataa isaan siyaasa biyya sanaa ilaalanii beekna jechuun dubbataniiru. Uummata kanarratti lola labsan ka jedhan obbo Jireenyaan obbo Shimallis ilaalcha yookiin amansiisii yookiin immoo burjaajessi jedhu amanuu jechuudhaan dubbataniiru. Madda odeeffannoo kanaa BBCf yaada kennaniin namoota malaan maluu, maallaqaan bituu, aangoo isinii kennina jedhanii ofitti harkisuu, sana booda uummatichi rakkoon isaa furamee dhiifatee amma dhimma keenya miti jechuun amanuu jedhan. Siyaasa isaan gaggeessan walumaa gala siyaasa wallaati jechuun dubbataniiru. Yeroo ammaa dhimma kana obbo Shimallis Abdiisaa kakaasan filannoon waan dhiyaateef akka ta'e yaada isaanii ibsan. Obbo Shimallis dubbii isaaniitiin marroos ta'e abdiinis deemee arguun hin danda'a bakka isaan jiranitti jechuun dubbatanii turan. Dubbiin kun tibbana dhaga'ame. Maaliif gaafa jaalmarroon Daar es Salaam ture addunyaa imbaasiin faranjiin bakka meeqaa dhuftee gaafa dubbiftu ayyama dhabe moo maal ta'e irraa firee jechuun obbo Jireenyaan gaafatu. Namuma nagaadhaaf waan himu nagaadhaaf waan hundaa dabarsee kennuu barbaadu wayii of fakkeessuuf haasaa kana dubbataa jedhan. Obbo Shimallis haasaa isaanii keessatti hidhattoota kana waliin walii galuudhaaf mootummaan darbee akka simatu himaniiru. Yaada kana garuu obbo Jireenyaan shakkii irraa akka qaban dubbatu. Komproomaayisii goona waan inni jedhu maallaqaa fi aangoo siif kenna akka nama dhuunfaatti nama bitachuu malee gaaffiin sabaa fi mootummaa sabni kun irraa abdatu dhalootatti darbuu tolchuudhaaf qophii ta'uu dadhabuutu lolatti nama deebisee jedhan. Dabaluunis namni galma sana keessa taa'ee harka walitti dha'u akkuma bara mallasaa goota misoomaa maaloo jedhanii uffata wal fakkaataa uwwisanii diraamaa hojjechiisaniiti jedhan. Kanaaf kan qabu waan isaan hojjetanii fi waan isaan godhan takkaa walitti hin dhufuu jedhu. Asiin dhimma nagaa dubbatu achiin tibbana shawwaa ba'aatti diroonii dhukaasuudhaan kanaanis uummatatu dhumee dhugaa dubbachuuf jechuun himaniiru. BBC'n addatti waa'ee leellaa kanaa waan mirkaneeffadhe hin qabu jechuun ibseera. Sochii gamtaa qeerroo dargaggoo Oromoo jedhamuu fi afaan qawwee akka callifamu gaafatuufis deebii yoo kennan akkana jedhan. Qawween ka callisu gaaffiin sabaa sirnaan gaafa deebifamu qofaa jedhaniiru. Garee kana kanneen gaggeessan qondaalota farra riphee lolaati jechuun himan. Sagalee qawwee callisiisna akka jedhan isin callisiisna jechuu isaaniiti ka jedhan isin ajjeesnaa gaaffii saba kanaas hin deebisnu harka kennadhaa galaa barbaanna waan bubuutuu isinii kennina jedhanii ittiin nama gowwomsuu barbaaduu jedhan. Rakkoo nageenyaa furuuf fedhii hin qaban afaan fajjii dhalchuudhaaf yoo ta'e malee jechuun qeeqaniiru. Odeessa itti aanuun lammiileen Ameerikaa gara naannolee Itoophiyaa shaniitti akka hin imalle akeekkachiifaman. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetis sababa dhimmoota nageenyaa hammaachaa dhufan kanneen akka waraana hidhannoo, nama butanii ukkaamsuu, yakki babal'achuu irratti hundaa'uun naannolee Itoophiyaa hedduu irratti akeekkachiisa sadarkaa 4ffaa lammiileen Ameerikaa gara sanatti akka hin imalle yaadachiisu kenne. Ibsaa akeekkachiisaa imala eebila 1 bara 2026 ba'een ministeerichi naannolee Tigraay, Affaar, Amaara, Gaambeellaa fi Benishaangul Gumuz keessatti rakkoon nageenya hammaachuu eeruun lammiileen Ameerikaa guutummaatti gara naannolee kanneenitti akka hin imalle akeekkachiiseera. Ibsi kun akka eeretti naannolee kunneen waraana hidhannoo, lola siyaasaa fi gosaa irratti hundaa'e akkasumas yaaddoo nageenyaa bal'aa keessa akka jiran yoo ta'an haalli jiru akeekkachiisa malee hammaachuu danda'a jedha. Keessattuu naannolee Gaambeellaa fi Benishaangul Gumuz akkasumas naannolee daangaa gareen hidhattootaa socho'an keessatti rakkoon nama butanii ukkaamsuu yaaddoo ta'uu kaaseera. Naannolee sadarkaa 4ffaa jalatti caqasaman malees Ameerikaan guutummaa Itoophiyaa sadarkaa 3ffaa yookaas imala keessan irra deebi'aa mijanaa akka jedhu jalatti ramaddii laatteetti. Kunis sababa jeequmsa shororkeessummaa, boombiiwwan lafa jalaatti awwaalaman akkasumas addaan cituu tajaajila quunnamtii akka ta'e ibsameera. Magaalaan Finfinnee haala madaalaa waan tasgabbii akka qabdu kan ibse ministeerichi haa ta'u malee kutaalee biyyattii biroo keessatti jeequmsi yeroo tokko mul'atu akka jiru akeekkachiiseera. Quunnamtii wal qabatee jeequmsi yoo uumamu tajaajilli intarneetii fi bilbilaa yeroo baay'ee akka addaan citu. Kunis gargaarsa dhimma quunnamtii irratti dhiibbaa akka uumullee waajirri kun eereera. Hojjettoonni mootummaa Ameerikaa Finfinnee ala imaluuf hayyama addaa gaafachuu qabu ka jedhe akeekkachiisi kun
Imbaasiin Ameerikaas naannolee balaa qaban keessatti gargaarsa kennuuf dandeettiin isaa murtaa'aa ta'uu ibse. Sochii hordoffii immigireeshiniin wal qabatees seerri immigireeshinii biyyattii garmalee jabaa akka ta'ee fi dogoggoraan xiqqaadhaaf illee adabbii maallaqaa akkasumas hidhaa biyyaa akka hin baane dhowwamuu hordofsiisuu akka danda'u akeekkachiiseera. Jalqaba baatii guraandhalaa keessa mootummaa Yuunaayitid Kingdom lammiileen isaa naannolee Tigraay, Amaaraa fi Gaambeellaatti akka hin imalle akeekkachiisa kennuun isaa akka yaadatamu. Oduu keenya itti aanuun hanqina boba'aa mudatee hordofee daballiin gatii oomishaalee irratti taasifamaa jira jedhame. Hanqina dhiyeessii boba'aa waraana Iraaniin hordofee mudateen gatiin oomishaalee guyyuu dabalaa jiraachuu jiraattonni naannoo Oromiyaa godinaalee garaa garaa keessaa yaada isaanii madda oduu kanaa BBC'f kennanii mirkaneessaniiru. Jiraataan godina Wallagga Lixaa magaalaa Mandii maqaansaa akka hin eeramne gaafate guyyoota darban keessa oomishaalee soorrataa fi soorrata hin taane akkasumas tajaajila geejibaa irratti daballiin gatii olaanaan mul'achuu himaniiru. Saamunaan birrii 50 irraa gara birrii 80, sukkaarri kiiloon tokko birrii 160 irraa gara birrii 220tti akka ol siqe himaniiru. Dabaluunis gatiin zayita soorrataa abbaa liitira 5 irratti birrii 2,000 akka ture birrii 450 dabaluun birrii 2,450 ta'eera jedhu. Waa'ee boba'aatiin wal qabatee midhaanii fi meeshaalee adda addaa irratti qaala'insi mul'ateera akka jedhan ammoo jiraataa godina Shawaa Bahaa magaalaa Matahaaraati. Dabaluunis amma akka taambaarii fi qulfii bituuf deemee duraan ka birrii 2,200 ture birrii 2,600 ta'eera jechuun dubbatan. Kana malees zayita nyaataa abbaa liitira 5 irratti daballiin gatii birrii 500 taasifamuu isaa jiraataan Matahaaraa dubbateera. Waldaalee shamaxxootaan gatii fooyya'een osoo dhiyeessee gaarii akka ta'u kan himan jiraataan kun xiqqoollee taatu ka daldalaa dhuunfaa irraa bituur waldaa sanirraa osoo bittee garaagarummaa ni qabaataa jedhan. Gama biraatiin magaalaa Mandii keessatti daldaltoonni oomishaalee dhoksanii kuusuun gatii dabalanii gurguruun baramaa akka ta'e kan himan jiraataan magaalichaa mootummaan daldaltoota gochaa kana raawwatan irratti tarkaanfii akka fudhatu waamicha dhiyeessaniiru. Dhiyeessii boba'aa wal qabatee beenziilis ta'e naafxaan buufataalee boba'aa magaalichaa keessatti gurguramaa akka hin jirre kan himan jiraataan kun magaalicha keessatti tajaajila geejibaa akka kennan baajaajonni baay'een dhaabbatanii jiru jedhaniiru. Dabaluunis karaan duraan baajaajiin birrii 10 deemamu amma birrii 50 akka deemamaa jiru himu. Naannoo baadiyyaa dhaquun hin jiru. Yoo dhaqxes fageenya kiiloomeetira 4 ta'uuf naannoo birrii 200tu kaffalamaa jedhan. Wanti dabaliin tokkoyyuu hin jiru ka jedhan namni kun jiraachuuf dhiisuun namaayyuu baay'ee yaaddoo keessa jiraachuu jiraatichi mootummaan yeroo osoo ittiin fudhatin amma danda'amu uummata tasgabbeessuuf yaalii taasisuu akka qabu gaafataniiru. Jiraataan magaalaa Adaamaa akka ta'aniif hojii ijaarsaa irratti ka bobba'an obbo Amaan Abdallaa sababa daballii gatii oomishaalee ijaarsaa irratti uumameen ijaarsaawwan hedduun dhaabbachuu himaniiru. Torbee lamaan kana keessatti meeshaaleen ijaarsaa akka malee qaala'uu kan himan jiraataan kun gatiin simmintoo kuntaala tokko birrii 800 dabaluu isaa himaniiru. Simmintoon kuntaala tokko duraan birrii 2,200 ture amma kuntaalli tokkichi birrii 2,000 ta'uu isaa himan. Kana malees gatiin sibiila ijaarsaa yookaas feerroon haala wal fakkaatuun daballii agarsiisuu kan himan jiraataan kun feerroon abbaa 10 duraan birrii 1,150 ture amma qarshii 1,700 ta'eera jedhu. Gatiin oomishaalee ijaarsaa kan akka mismaaraa fi bolokeettiis daballii agarsiisuu isaa kan himan jiraataan kun daldaltoonni konkolaataan hin jiru, wanti ittiin geejibsiifneef hin jiru, konkolaataan dhaabbatee oolaa achumaa dabale jedhanii akka sababa dhiyeessan himaniiru. Sababa qaala'insa gatii meeshaalee ijaarsaa irratti mul'ateen ijaarsaawwan dhaabbatan hedduu akka ta'an himuun ijaarsi dhaabbatee qixa hin qabu jedhaniiru. Namni tokko tokko ka sadarkaa xumuraa irra ga'e ijaarsa dhaabee akka jiru himaniiru. Rakkoo damee geejibaa mudates sochii hojjettoota ijaarsaa danquusaas jiraataan kun dubbataniiru. Egaan kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon irra of harkaa qabnu kanan gaammaa dhaggeeffattan ture. Qophii hafe waliin turtii gaarii.